Hashama arkafuni akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal. Egaa arraan tana kan hin qabadde isiniif dhiyaadde barnoota herregaa kutaa torbaffaa deebii gilgaala 3.5ti. Egaa mee deebiiwwan gilgaala 3.5 kana isiniif haa dalagu. Tole mee kallattumaan gara gilgaala kana isiniif dalaguutti yoon seenu innis gaafiin tokkoffaan akkana ja'a. Obbo Tulluun qarshii 50,000 baankii daldala Itoophiyaa irraa dhala baaqee reetii 10% waggaatti qaburraa liqeeffatee yeroo turtii waggaa 5 booda kaffalee jira. Dhalli baankiin daldala Itoophiyaa Obbo Tulluu irraa argatu meeqa ja'a arraddi. Egaa kanas mee akkamitti akka dalagamu isinitti haa agarsiisu, walumaan haa ilaallu. Tokkoffaa irratti dhalli qubee I kanaan bakka bu'a. Akkasuma haadhoon inni liqeeffatu qubee P kanaan bakka bu'a haadhoo jedhama. I nammoo dhala jedhama. R nammoo reetii yookiin reetii dhibbantaa ittiin maalleen inni liqeeffate san ittiin shalagamu hanga inni irratti dhalu jechuudha. Taan ammoo yeroo turtiiti. Egaa kan nuti barbaadu deemnu I yookiin dhala interest jedhama afaan Ingiliffaatti. Interest is equals to PR ti jedhama. Bakka P kanaatti amma kan nuti qabnu 50,000 kuufama kana jechuun haadhoo jechuudha. 50,000 baay'isu reetiin dhalaa ammoo 10% jechuun duwwaa tuqaa takka jechuudha. Karaa biraa dhibbantaa jechuun firaashinii waamsaan isaa dhibbatee waan ta'eef 10 irra dhibbaa jechuun duwwaa tuqaa takka baay'isu yeroon turtii waggaa 5 booda kan inni deebisu. Egaa amma kan nuti barbaannu dhala inni irratti maalleen kun dhalu jechuudha. 50,000 inni liqeeffate kana baay'isuu duwwaa tuqaa takka. Duwwaa tuqaa jechuun kan inni irratti dhalu jechuudha. Maalleen kun baay'isuu turtii waggaa 5 jechuudha. Egaa 50,000 baay'isuu 50,000 baay'isuu 50,000 baay'isuu duwwaa takka jala 10 jechuus ni dandeenya. Baay'isuu 5 baay'isuu 5 jechuus ni dandeenya. Egaa deebinee 50,000 baay'isuu akkana jechuudha. Dhalti yookiin interest is equals to 50,000 baay'isuu duwwaa tuqaa takka jechuun takka jala 10 jechuudha. Baay'isuu 5ti. Egaa kana gaafa waliin baay'ifnu asii zeeroon takkittiin tun zeeroo takkittii tanan balleesti. 5 baay'isuu 5 jechuun 25 boodaan zeeroo 3 asiin jirtu tana duubaan yoo keenya 25,000tu irratti maalleen duraan inni fudhate 50,000 dabalatee 50,000 irratti dhalti inni waggaa 5 booda kafalu maallaqa haadhoo 50,000 san maleetti 50,000 maleetti qarshii 25,000 kafalaa jechuudha. Kanaaf gaa dhalti baankiin kun Obbo Tulluu irraa eeggatu qarshii 25,000 ta'a. Qarshiin waliigalaa Obbo Tulluun deebisu meeqa ta'a kan juufi qarshii waliigalaa kuufamni qubee aadhaan bakka bu'annis 50,000 ida'uu 25,000 ta'a jechuudha. Kana jechuun kuufamni yookiin aan kun ni ta'a haadhoo ida'uu dhalaati jechuudha. Haadhoo ida'uu dhalaati. Haadhoon 50,000 kanaaf dhalti ammoo 25,000 waliigala 75,000 deebisaa jechuudha. Waggaa 5 booddee 75,000 deebisaa jechuudha Obbo Tulluuni. Inni itti aanu gaafii lammaffaadha. Gaafii lammaffaan akkana ja'a. Dhalli baaqeen waggoota 5 keessatti 4 irra 5 haadhoo ta'uuf reetiin dhalaa meeqa ta'uu qaba ja'a. Reetiin dhalaa meeqa ta'uu qaba. Kunis amma asirratti akka dhalaatitti kan nu kennamee jiru
afur irra shantu nuuf kennamee jira. Akka T yookiin yeroo turtii immoo shantu nuuf kennamee jira. Akka haadhotti ammoo takka haa jennu, akka haadhotti takkaatu nuuf kennamee jira. Egaa asirraa kan nuti barbaannu barbaadamaan keenya yeroo turtii yookiin erriidha. Asirraa foormulaa dhaltii walqixanii tahaa PRT hajuu kana fayyadamnee erri yookiin yeroo turtii barbaaduudhaaf jala PT jennaa asittillee PT dhaaf irraa yookiin haadhoo fi yeroodhaaf herraa jechuudha. Haadhoo fi yeroodhaaf herraa kan nuti barbaannu erriidha waan ta'eef haadhoon keenya afur jala shaniiti. Akka PT yookiin akka dhalaatti kan nuti qabnu afur irra shanii. Akka P yookiin akka haadhootti ammoo takka jenne. Akka yerootti ammoo yeroon turtii shanii jenne. Kana jechuun afur jala shanii heruu shanii jala takkaa jechuudha. Asirratti giddugaleessaan baay'ifnaa. Fiixeewwan ammoo fiixeewwaniin baay'ifnaa jechuudha. Yeroo kanatti maal ta'a? Afur baay'isuu takkaa jechuun afuruma ta'a. Shan baay'isuu shanii jechuun ammoo shan baay'isuu shanii jechuun 25 ta'a. Kanaaf erriin keenya yookiin reetiin dhalaa parsantaadhaan afur jala 25 dhibbantaa akka kanatti keenya jechuudha. Afur jala 25 dhibbantaa. Kanuma irra deebi'ee sirriitti isiniif haa ibsu. Akka dhalaatitti dhalti afur jala shanii jenne. Akka T yookiin yeroo turtiitti ammoo yeroon turtii shanii jenne. Akka P yookiin haadhootti takka fayyadamna jenne. Asirra dhaabbannee kan nuti barbaannu erriidha jenne. Erri yookiin yeroon turtii walqixanii ta'a. Dhala irra PT haadhoo baay'isuu yerooti. Dhalti afur jala shaniiti. Afur jala shanii hiruu. Karaa biraa hiruudha kuni. Takka baay'isuu shanii. Takka jechuun akka haadhootti. Shan jechuun ammoo akka yeroo turtiitti. Afur jala shanii. Afur jala shanii jala. Shan jala takka lakkoofsi kamiyyuu uumaan takka jalaa qaba waan ta'eef. Egaa kanamma yeroo deebifnee waliif hirru isa afur jala shanii kanaatu shan jala takkaatiif hiramaa jira waan ta'eef deebinee takka afur kanaa fi takka waliif baay'ifna. Afur baay'isuu takka jechuun afuruma taha. Ammallee shan ka jidduu kanaa waliin baay'ifna. Shan baay'isuu shanii jechuun ammoo 25 taha. Afur jala 25 parsantaa ta'a jechuudha. Erriin keenya akka kana ta'a. Gaafiin itti aanu gaafii sadaffaadha. Gaafii sadaffaan akkana ja'a. Yeroo ta'e keessatti dhalli baaqee qarshii 5,000 dhalli baaqee qarshii 5,000 qarshii 250 yoo ta'e osoo reetiin dhalaa hin jijjiiramin dhalli baaqee qarshii 15,000 yeroo kana keessatti meeqa ta'a ja'a. Amma asirrattis maal goona? Dhalli tokkoffaan walqixanii tahaa. Haadhoo tokkoffaa baay'isuu reetii baay'isuu yeroo turtiiti. Ammallee dhalli lammaffaan haadhoo lammaffaa baay'isuu reetii dhalaa baay'isuu turtii yerooti. Egaa asirraa ammaan tana kan nuti agarru kan nuti asirratti nutti mul'atu yerootti qarshiin 5,000 dhalti isaa haadhoon tokkoffaan jechuudha. Haadha tokkoffaan qarshii 250 dhalti tokkoffaan haadhoo yerootti 5,000 jechuudha. Yeroo haadhoon 5,000 baay'isuu erriitiidha. Jala 5,000
jala kuma shaniif irraa jechuudha malachuutu kuma shaniif irraa asii kuma shaniin balleessine erritiin nu hafa erritiin wal qixani tahaa jannagaa erritiin wal qixani tahaa erritiin wal qixani tahaa kuma 250 jala kuma shaniiti kuma shanii zeeroon takkittiin zeeroo takkittii tana ni balleessiti asumatti inni kun yeroo salphifnu 25 fi yeroo hirrutti takka taha akkasumallee as 50 goone 50 25 fi yeroo hirru lama taha zeeroo takkittii biratti as finna kana jechuun amma duwwaa tuqaa takka irra diidamaa jechuun karaa biraa takka irra diidamaa jechuun duwwaa tuqaa shanii wajjin wal qixxeedha duwwaa tuqaa shanii wajjin wal qixxeedha kanaafuu erritiin keenya duwwaa tuqaa shanii jechuudha erritiin yeroodhaa fi reetiin dhalaa osoo hin jijjiiramin jechuudha yeroodhaa fi reetiin dhalaa yoo waliin baay'ate duwwaa tuqaa shan dhufaa jechuudha isuma kana fayyadamnee dhala yeroo qarshii kuma 15 maal ta'a dhalli yeroo qarshii kuma 5 dhalli qarshii 250 ta'e yeroo qarshii kuma 15 immoo dhalli meeqa ta'a amma asirratti reetii fi taayimiin nuti fayyadamnu duwwaa tuqaa 5 fayyadamna jechuudha egaa kana fayyadamnee ay dhaqiin dhala lammaffaan haadhoo lammaffaa baay'isuu erritiin hin jijjiiramu waan ta'eef waalaikum salaam erritiin hin jijjiiramu waan ta'eef asirratti haadhoo lammaffaan wal qixani tahaa kuma 15 baay'isuu erritiin keenya duwwaa tuqaa 5 waan ta'eef duwwaa tuqaa 5 kana wajjin yeroo walitti baay'ifnu kuma 15 baay'isuu 5 jala 10 jechuudha karaa biraati 5 jala 10ti kuma 15 baay'isuu 5 jala 10 jechuun asii zeeroon takkittiin zeeroo takkittii ni balleessiti 15 baay'isuu 5 jechuun 75 zeeroo lamaan kana yeroo bira finnu kuma 7,500 ta'a jechuudha yerootti haadhoon qarshii kuma 15 yerootti haadhoon qarshii kuma 15tti nifama yeroo haadhoon qarshii kuma 15tti dhalti argamu qarshii kuma 7,500 ta'a jechuudha yerootti immoo haadhoon qarshii kuma 5tti 250 ta'a jechuudha tole gaaffiin sadaffaan akka kana fakkaata kanaaf dhalli baaqee qarshii kuma 15 yeroo kanatti dhalli baaqee argamu qarshii kuma 7,500 isuma kana ta'a inni itti aanu gaaffii afuraffaadha gaaffii afuraffaan isa kana jaa boontuun qarshii kuma takka baankii naannoo isheetti argamu tokkotti dhala baaqeetiin liqeeffattee akka kana jechuudha kanaaf amma qarshii kuma takka baankii naannoo isheetti argamu tokko dhala baaqeen ol kaawwattee dhalli baaqeen baankichaa kun waggaatti reetii 5 kan qabu yoo ta'e yeroo hammamii keessatti boontuun qarshii waliigalaa qarshii 2,500 qabaatti jaa egaa asirraa ammaan tana kan nuti qabnu akka haadhoo jalqabaatti qarshiin jalqabaa qarshii akka haadhootti qarshii kuma takka kan biraa reetiin dhalaa dhibbantaa
shan jechuun karaa biraa duwwaa tuqaa duwwaa shan jechuudha. Akkasuma kuufama yookiin aan kuufamni wal qixa ni ta'a qarshii 2,500. Amma asirraa dhala kan nuti barbaadu qabnu dhalti hin argamne jechuudha. Tole egaa dhala yeroo barbaannutti asirraa dhalti haadhoo wal qixa ni ta'a. Iskiriin bal'atee isin argisiisuuf jeeti kan rakkisaa jirtu qishoo dhiifama jecha. Akka kuufamaatti kuufamni qarshii 2,500 kan nuti barbaannu gaamma kuufamni wal qixa ni ta'a. Haadhoo ida'uu dhalaati jennee kunis foormulaadha. Asirraa amma dhala barbaaduu yoo feene eega dhala barbaannee booddee kan nuti gaafatamne garuu turtii yeroo hammamii keessatti qarshiin kun qarshii 2,500 ta'adha. Asirraa garuu kuufamni keenya qarshii 2,500 ta'e akka haadhoo jalqabaatti qarshii 1,000 asirraa gaamma foormulaa kana fayyadamne qarshii kuufamni yookiin aan wal qixa ni ta'a haadhoo ida'uu dhalaati jennee dhala argachuu nu barbaachisa. Amma yeroo yookiin taayimii argachuudhaaf dhala argachuu nu barbaachisa. Dhala argachuudhaaf gaamma 2,500 wal qixa ni ta'a 1,000 takka haadhoo ida'uu dhalaa ta'a. Dhala argachuudhaaf amma gama lachuun raa'u 1,000 irrifna kanarraayis 1,000 yoo irrifnu 1,000 irraa 1,000 0 ta'a. 2,500 irraa 1,000 yoo irrifnu 1,000 takkaa fi 500tu hafa. Kanaaf dhalti 1,000 takkaa fi 500 ta'a. 1,000 takkaa fi 500 tahee jechuun egaa foormulaa dhalti interest is equals to PRT jedhu fayyadamnee taayimii barbaaduudhaaf dhalti wal qixa ni ta'a haadhoo baay'isuu reetii baay'isuu yeroo turtii kajoo kana fayyadamne yeroo barbaannaa amma kan nuuf kennamee jiru dhaltinis 1,000 takkaa fi 500 1,000 takkaa fi 500 nuuf kennamee jira. Haadhoon 1,000 takkaatu nuuf kennamee jira. Yeroon turtii irriin yeroon turtii 5% nuuf kennamee jira baay'isuu 5% baay'isuu t kan nuti barbaannu tdha waan ta'eef amma 1,000 takkaa fi 500 wal qixa ni ta'a 1,000 takkaa baay'isuu 5% jechuun 5% jechuun karaa biraa 5 jala dhibbaa jechuudha. Baay'isuu t yeroo jennutti kan nuti barbaannu tdha. Asii 0 asii tan ni dhaamsiti. 10 baay'isuu 5 jechuun 50 ta'a. Asii kun 1,000 takkaa fi 500 1,000 takkaa 500 jechuun dhala jechuudha. 1,000 takkaa fi 500 wal qixa ni ta'a. 10 baay'isuu 5 jechuun 50 tdha. Gama lachuu 50 ofirraa asitti illee 50 ofirraa jechuudha. Kan nuti barbaannu turtii yerooti waan ta'eef jechuudha. 1,000 takkaa fi 500 jala 50 jechuun asii 0 takkittiintu 0 takkittii wal balleessiti. Egaa 15,000 jala 5ti kan nuuf hafu jechuudha. 100 takkaa fi 50 jala 5tu nu hafa kan nuti barbaadaa jirru yeroodha waan ta'eef jechuudha. Egaa asitti 5 yeroo hirru takkaatu nu hafa 15 yeroo hirru 3 takkitti yoo duubaan keenyu 30 ta'a jechuudha. Akka lakkoofsi kamiyyuu jalaa qaba waan ta'eef kanaaf yeroon turtii waggaa
soddoma booddeedha. Qarshiin 1000 duraan isin baankii kaa'atte san qarshii 1500 dhalee fi qarshii 2500 kan ta'uu fi danda'u waggaa 30 booddeedha jechuudha. Waan itti aanu gaaffii shanaffaadha. Qarshii haadhoo meeqaatu waggaa 5tti dhala baaqeen reetiin isaa 8% ta'een ol kaawwamee gara qarshii 63,000tti ol guddata ja'a. Asirrattis amma kan nuti gaafatamne qarshii haadhoo meeqa haadhoodha kan nuti gaafatamne. Haadhoon kun amma akka kuufamaatti kan nuuf kennamee jiru. Kuufamni yookiin een walqixani tahaa haadhoo ida'uu dhalaati jenne. Egaa foormulaan dhalaa qoftiin kophatti dhalti walqixani tahaa PRT dha jenne. Asirraa gaamma kuufamni walqixani tahaa jenne P ida'uu bakka dhalaatitti kan nuti qabnu PRT dha waan ta'eef PRT bakka kana yoo buufanne kuufamni walqixani tahaa P ida'uu haadhoo baay'isuu reetii dhalaa baay'isuu yerooti. Asirraa kun akka hawaxaatti yoo irraa as baafne kuufamni walqixani tahaa haadhoo baay'isuu takka ida'uu RT jechuun inni amma asii barreesse kun kanaa wajjin tokkuma jechuudha. Asii P baay'isuu takka P ta'a. P baay'isuu RT jechuun PRT ta'a jechuudha. Amma gaa foormulaa kana fayyadamnee kan nuti barbaannu haadhoo barbaanna kuufamni nuu kennamee jira jechuudha. Asirraa haadhoo yeroo barbaannutti kuufamni walqixani tahaa P baay'isuu takka ida'uu RT akkana jenna. Egaa asirraa kuufamni kan nuuf kennamee jiru 63,000 nuuf kennamee jira. 63,000 walqixani tahaa kan nuti barbaannu P yookiin haadhoodha. Takka ida'uu R'n yookiin yeroon turtii nuuf kennamee jira. 8% nuuf kennamee jira. Akkasuma yeroon turtii 5tu nuuf kennamee jira. Asii 8% jechuun 8 jala 100 jechuudha. Tole egaa amma asitti dura kana waliin baay'ifna. 8 baay'isuu 5 jechuun 40 taha. 8 baay'isuu 5 40. Tole asii 63 kuufama jenne walqixani tahaa kan itti barbaannu haadhoodha jenne. Takka ida'uu 8 baay'isuu 5 jechuun 40 jennee jala 100ti. 40 jala 100 jechuun mataa isaatti duwwaa tuqaa qoftiin mataa isaatti duwwaa tuqaa 4. Amma takka asii qabnaa jechuudha. 63,000 walqixani tahaa P takka P baay'isuu P kan nuti barbaadu deemni takka ida'uu duwwaa tuqaa 4 jenna. Takka ida'uu duwwaa tuqaa 4 jechuun ammoo takka tuqaa 4 jechuma. Takka tuqaa 4 jechuu ta'a. Baay'isuu asii P'n alaan baay'isaa jira. 63,000 walqixani tahaa haadhoo baay'isuu takka tuqaa 4ti. Haadhoo baay'isuu takka tuqaa 4 jechuudha. Tole as yoo namallee 63,000 walqixani tahaa haadhoo baay'isuu takka tuqaa 4ti. Asii takka tuqaa 4f ni hirraa. Asittillee takka tuqaa 4f hirraa jechuudha. Takka tuqaa 4 asii gaafa yeroo wal balleesse kan nu hafu P qofaatu nu hafa. Akkana gargalchinee P walqixani tahaa 63,000
sadii hiruu takka tuqaa afurii takka tuqaa afuriif yoo hirre ni danda'ama jechuudha. Takka tuqaa afuriif yoo hirru humni 63 okay wal qixani taha piin keenya wal qixani taha 45 taha jechuudha. 45 taha jechuudha gaafa 63 hiruu takka tuqaa afuriif gaafa hirru. Kanaaf kan nuti barbaannu ammaan tana kuufamni waggaa 5 booddeereetti dhala haadhoon keenya jechuudha. Ifama haadhoon keenya waggaa 5 booddee 63 ta'uu kan danda'u 45 kanaatu waggaa 5 booddee 63 kana dhufaa jechuudha. Asirraa amma dhala barbaadii yoo kan jiru taates dhalti wal qixani tahaa kuufama hir'isuu hir'isuu haadhooti jechuudha. Hir'isuu haadhoo kana jechuun 63 hir'isuu 45 ta'a jechuudha. Asirratti amma kun kana fakkaata. Gaafiin itti aanu gara gaafii 6ffaa fi gaafii isa dhumaatti yoo dabarru qarshii 1,200,500 reetii dhalaa baaqee dhibbantaa 6 waggaatti investiif yoo oole dhuma waggaa 3tti kuufamni maallaqaa meeqa ta'a jaa. Amma asirrattis kuufamaa nu gaafatee jechuudha. Qarshiin jalqabaa haadhoon yookiin piin keenya qarshii 1,200,500 tiin keenya immoo 6% yookiin duwwaa tuqaa duwwaa 6 taha. Yeroon turtii irriidha. Yeroon turtii yookiin tiin keenya immoo waggaa 3. Amma kan nuti barbaannu dura dhala barbaannaa. Eega dhala barbaanne booddee kan gaafatamne kuufama yookiin haadha jechuudha. Haadhaan bakka bu'aa. Kuufamni wal qixani tahaa haadhoo ida'uu dhalaati. Kanaaf gaamma haadhoon keenya nu kenname kan nuti barbaaduu qabnu dhala barbaanneeti. Haadhoo irratti idaanee akkasitti kuufama argachuu dandeenya jechuudha. Asirraa dhala barbaaduudhaaf dhaltii wal qixani tahaa interest is equals to PRT formulaa kanatti yoo fayyadamne piin keenya 1,200,500 jennee 1,200,500 baay'isuu yeroon turtii 6% jechuun 6 jala 100 jechuudha. Baay'isuu yeroon turtii immoo waggaa 3 jennee gaamma 100 duuba qaba asii 02 balleessaa jechuudha. Kan nuuf 20,000 fi 25 asitti 25 kana baay'isuu 6 baay'isuu 3 6 baay'isuu 3 jechuun karaa biraa. Okay. 6 baay'isuu 3 hodha 8 taha. 18 baay'isuu 25 yoo jenne 18 baay'isuu 25 jechuun wal qixani tahaa 1,200,000 fi okay. Kana asii yoo dhufne baay'ifnu baay'isuu ni dandeenya.
اوكي ماشي كوما دي دميشن بايسو فودا سديتي يا جنة كوما عندي بافوري في كوما شانتا متى sorry كوما دي دميشن إنغوني خنا كوما دي دميشن بايسو فودا سديتي يجون كوما دي بافوري في كوما شانتا متى خنا يجون غاما دلا يجورا خرابرا دلتي كوما دي بافوري في كوما شانتا متى كوما دي بافوري في كوما شانتا متى يجورا intaresti yookiin dhalli wal qixani ta'a. Kuma dhibba afurii fi kuma shantama taha. Kuma dhibba afurii fi kuma shantama taha eega ta'e haadhoon keenya immoo haadhoon keenya miliyoona lamaa fi kuma dhibba shanii miliyoona lamaa fi kuma dhibba shanii isaan kana yoo walitti idaanu okay kana jechuun karaa biraa kuufaman gaafate waan ta'eef kuufamni wal qixani taha dhala ida'u p yookiin p ida'u dhala yoo jennees tokkuma garaagarummaan qabu kanaaf gaamma haadhoo ida'u dhala yoo jenne haadhoon nuuf kennamee jiru kuma miliyoona lamaa fi kuma dhibba shanii jenne miliyoona lamaa fi kuma dhibba shanii ida'u dhalti nuuf kennamee kan nuti arganne immoo kuma dhibba afurii fi kuma shantama jechuudha. Egaa kanamma yoo waliif baay'ifnees ni dandeenya jechuudha. Yoo waliif baay'ifnees okay yoo walitti idaane karaa biraa yoo walitti idaane jechuudha. Anamee kaalkuleeteraan haa walitti idaanu ammallee kuma dhibba afurii fi kuma shantama ida'u miliyoona lamaa fi kuma dhibba shanii yoo walitti idaanu kuma 29 fi miliyoona lamaa fi kuma 900 fi kuma shantama ta'a jechuudha. Kanaaf kan nuti gaafatamne kuufama yookiin eedha. Kuufamni yookiin een haadhoo ida'uu dhalaati jenne. Egaa haadhoon keenya immoo miliyoona lamaa fi kuma 500 miliyoona lamaa fi kuma 500 ida'uu dhalti yookiin intarestiin keenya kuma dhibba afurii fi kuma shantama jenne. Kanaaf kuufamni waggaa 3 booddee qarshiin kun kan inni ta'uu danda'u miliyoona lamaa fi kuma 900 fi kuma shantama ta'a jechuudha. Gabaasa wayii kana yeroo gabaabsuudhaaf kan inni kaalkuleetara fayyadamee walitti idaane malee harkaanis walitti ida'u akkaataa mana digitii isaaniitti wal jala keenya walitti ida'uun ni danda'ama. Kanaaf kuufamni waggaa 3 booddee maalleen investii ta'e kun kuufamni isaa kan inni qarshii miliyoona lamaa fi kuma 900 fi kuma shantama tahaa jechuudha. Egaa barnoonni herrega kutaa 7ffaa deebiin gilgaala 3.5 kanuma hangammaatti ilaalaa turre kana. Egaa warreen karaa garaagaraatiin karaa keessaatiin illee dawwaltanii na gaafachaa turtan nama gadhiisi jechaa turtanii xiqqishoo haala yeroon natti gabaabbachuudhaa wajjin akka fedha keessanitti guutummaatti isiniif gadhiisuudhaaf xiqqishoo yeroon na hanqate kanaaf dhiifama isin gaafachaa
asumaan itti fayyadamaa share waliif godhaa warri subscribe hin godhin ammoo subscribe gochuudhaan akka viidiyoon kiyya kan yeroo hunda isin bira ga'utti akkasuma like shares godhaati itti fayyadamaa barnoota gaarii carraa gaarii isiniif haa ta'u jabaadhaa galatoomaa nagaan